Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Kuni paartii yeroo darbee irraa isatti fufee faamilii kan jedhudha. Chaaptarii 3 sadhumaa yookiin immoo isattiin xumurru ta'a jechuudha mata dureen kuni. As keessatti maatiin maayinni gosa meeqatu jiru waan jedhu bal'inaan isinii kaasaa. Isin garuu like, share, subscribe gochuun dagatinaa hiriyoota keessan bira akka ga'utti jechuudha. Okay, iddoo kanatti family jechuun maatii jechuudha. Maatiin jalqaba nama lamatu walitti dhufa, dhiira tokkoof durba tokkotu walitti dhufa. Isa booddee gaa'ilaan walitti hidhamu maatii uummatu. Maatiin kun immoo ballachaa deemuudhaan gara hawaasaatti jijjiirama jechuudha. Kanaaf familiin kun institutionii yookiin dhaabbata isa universaalii jedhamee waamamu. Sababni nuyi universaalii ittiin jennu immoo familiin kun iddoo hundumaatti argamuu danda'a. Waa'ee cultural universality, cultural generality, cultural particularity keessatti yeroo darbee isinitti himeen ture. Cultural universality keessaa fakkeenya isa jalqabaa familiin isinii fudhadhe. Maatiin iddoo hundumaatti lafa kamiin nagaa hawaasa kamiin keessa iyyuu jira isiniin jedheera. Asitti cultural anthropologistiin warri jedhamanii family kana bakka lamatti qoodan. Inni jalqabaa nuclear family dha. Inni lammaffaa immoo extended family dha. Gabaabaamatti nuclear family inni jennu maatii ishee xinnoodha. Maatii xiqqoo fakkeenyaaf abbaadhaaf haadhaa fi ijoollee isaanii qofaa kan qabate jechuudha. Abbaa, haadhaaf ijoollee isaanii. Kun sadan walitti dhufanii maal jedhamu? Nuclear family jedhamu. Extended family inni jennu immoo maatii isa bal'aadha. Maatii bal'aa akaakaa, akkoo, wasiila, eessuma, ijoollee isaanii hundumtuu walitti nammanii mana tokko keessa jiraachuu jechuudha. Extended maqaa isaarraa kaataniyyuu bal'aa ta'uu isaa agarsiisa. Maatii bal'aa jechuudha. Mee akka sirriitti isinii galuuttan isinitti himaa. Nuclear family inni jennu maatii abbaa fi haadhaaf ijoollee qabateerudha. Maatii xinnoodha. Lakkoofsi isaaniis muraasa. Abbaan jira, haati jirti, ijoolleen isaanii jiru. Fakkeenyaaf anaa fi haadha manaa koof ijoollee koo jechuudha kana sadan. Walitti maal jedhamu? Nuclear family jedhamu. Sirriitti akkasiin hubattanii fedheen. As keessatti wanti isin adda baastanii beekuu qabdanii nuclear jedhameennaani wantoota kana sadan of keessaa qabaachuu qaba. Abbaaf, haadhaaf, ijoollee sana sadan. Walitti sadan isaanii jechuudha. Ilaala maatii warra kana. Abbaan jira, haati jirti, ijoolleen isaanii lamman jiru jechuudha. Darbee immoo kan isaan ittiin walitti hidhamanii karaa gaa'ilaatiin kan inni ittiin marriage relationship is higher than the blood relationship. Akkas jechuudha. Maaliif kan isaan ittiin walitti dhufanii karaa gaa'ilaatiin waan ta'eef firummaan dhiigaa xinnoodha, muraasa achi keessa kan jiru. Kan caalmaatti mul'atu boolli ta'e kan argamu gaa'ila qofaadha jechuudha. Kanaaf maatii nuclear family yookiin maatii xinnoo jennee waamna isaan kana. Inni lammaffaan extended family dha. Extended family immoo maatii isa bal'aadha. Maatii bal'aa. Inni kun akkuma sila isiniin jedhee maatii bal'aadha. Maatii bal'aa gaafa isiniin jiru maatii lama. Fakkeenyaaf nuclear family lama. Akaakaa, akkoo, ijoollee isaanii walitti dabalatee extended family jedhama. Nuclear family lamatu jira. Isaantu walitti dabalameetu extended family jedhamu. Baay'inaan iddoo kanatti kan isin argattani blood relationship dha. Firummaa dhiigaatu jira jechuudha iddoo kana. Firummaa dhiigaatu baay'inaan jira malee firummaan gaa'ilaan walitti hidhamuu hin jiru iddoo kana. Why? Because inni jalqabaa nuclear jennaan abbaa manaa fi haati manaa wal fuudhu, isa booddee ijoollee godhatu. Akkas jechuun kan baay'inaan jiru gaa'ilaa jechuudha. Iddoo kanatti garuu extended taanaanii maatiin kan isaan itti walitti hidhaman firummaa dhiigaatiin. Fakkii kana yoo ilaaltanii akaakaa akkoon jiru, mucaan isaanii inni dhiiraa jira. Inni dhiiraa kun fuudheetu ijoollee godhatanii jechuudha. Ijoolleen kun lammanii kan warra kana lammaniiti jechuudha. Kanaaf akkuma yeroo darbe immoo post marital residency keessatti isin barsiise patrilineal residency and matrilineal isiniin jedhee isin barsiiseen ture. Inni kuni mana warra isaatiitti fudhatee galaa yookiin mana warra isheetitti fudhattee galtii abbaa tokkoon yookiin nama tokkotu isaan hoogganaa jechuudha mana sana. Iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraatu.
baay'inaan naannoo baadiyyaatti kan inni argamu. Gara magaalaa yoo dhuftan nuclear family dha. Maaliif abbaa manaa haadha manaa ijoollee isaanii qofaa jira. Garuu gara baadiyyaa gaafa deemtanii baay'inaanii mooraa tokko keessa jiraatu. Axiriyaa xaratanii abbaan achumatti ilma isaatii lafa kennee inni fuudhee achumatti ijoollee godhatanii akkoo arganii akaakaa arganii achuma wajjin jiraatu jechuudha. Kanaaf iyyuu inni kuni naannoo baadiyyaatti kan inni argamu bal'inaan. Inni biraa function of marriage and family kan jedhudha. Faayidaan gaa'ilaa faayidaan maatii maayinii isa jedhu isinitti himaa. Inni jalqabaa biological function qaba. Akkuma beekamu dhalli namaa fedhii qaba. Fedhiin isaa sun immoo biologically keenyaa fi fedhii wal quunnamtii saalaa qaba. Fedhii kana kan inni guuttachuu danda'u karaa seera qabeessaan kan inni guuttatu erga gaa'ila godhatee booddeedha. Gaa'ila gaafa godhatu fedhii wal quunnamtii saalaa isaa hin guuttata. Sanarra darbee immoo ijoollee godhatu. Maatiin yookiin abbaan manaa fi haati manaa gaafa wal fuudhan fedhii qaamaa yookiin fedhii saalaa isaanii erga guuttatanii booddee ijoollee argatu. Ijoollee isaan godhatan kun immoo sanyii isaanii sana bakka buufatu jechuudha. Kanaaf karaa baayoloojikaalii kan inni nu fayyadu gaa'illi yookiin maatiin fedhii qaama keenyaa akka nuyi guuttannuuf ijoollee akka nuyi horannuuf kanaaf nu fayyada jechuudha. Inni lammaffaan economic functionidha. Economic function gaafa jennu abbaan manaa fi haati manaa walitti hirkatu jechuudha economiidhaan. Tariitii hojii wal gargaaruu ta'uu danda'a. Inni mana keessa inni isheen bakkee isheen mana keessa hojjechuu danda'u. Waan qaban walii share godhu. Economiidhaan wal gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf hunting and gathering yoo fudhattan abbaan manaa huntingidha. Yookiin adamseetu fida. Because isheen humni ishee adamsuudhaaf tarii ulfaachuu danda'a. Isheen immoo mana keessaa maal gooti naannoo manaatii biqiltuu adda addaa kana gaazar gooti jechuudha. Kanaaf hojii walii share gochuun jira. Wajjin jiraachuu keessa gaa'ila keessa hojii wal gargaaruun economiidhaan wal gargaaruun walitti hirkachuun maatii ishee maatii isaa gargaaruun waanuma jiru. Kanaafuu functioning yookiin faayidaan gaa'illi yookiin maatiin nuu kennu economic functioning keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni sadaffaan social functioning. Akkuma beekamu namni lama gaafa walitti dhufu mucaan durbaa tokko dhiirri tokko gaafa walitti dhufanii isaan lamman duwwaa miti kan walitti dhufu yookiin firummaa isaan duwwaatu uummata miti. Maatiin isheef maatiin isaas walitti dhufanii firummaa uumuu jechuudha. Firummaa karaa maali? Karaa gaa'ilaatiin jiru jechuudha. Kanaaf dhaabbati kun immoo innis an fakkeenyaaf yoon fuudhee haati manaa koo anaaf fira qofaatu hin taane maatiin isheellee darbanii anaaf fira jechuudha. Fira karaa gaa'ilaatiin dhufe. Kanaafuu faayidaan gaa'ilaa inni guddaan isaayyuu social functionidha yookiin maatii garanaa garasitti firummaa uumuudha, walitti dhufeenya uumuudha, namooti wal hin beekne lama wal baru jechuudha. Inni arfaffaan educational or socialization isa jennudha. Akkuma beekamu maatii keessatti mucaan tokko gaafa dhalatu aadaa isaa, afaan isaa, seenaa waan kamiiniyyuu maatii isaa irraa bara. Adeemsa yeroo darbe immoo waa'ee amaloota aadaa keessatti sin barsiiseen ture. Waa'ee inculturation fi acculturation adda baase. Inculturation inni jennu isa nuyi maatii keenya keessatti aadaa, afaan, akkaataa uffataa, akkaataa nyaataa, akkaataa waan kamiidha ta'u inni nuyi hawaasa kana keessatti barannu yookiin maatii keenya keessatti barannu inculturation jedhama sin barsiisa. Kanaafuu faayidaan maatii inni jalqabaa educationidha. Mucaa isaanii ijoollee isaanii yoo godhatan kan isaan barsiisan manatti barachuu jalqaba aadaa isaa, afaan isaa jechuudha. Kanaafuu family yookiin maatii inni jennu faayidaa kana qaba jechuudha. Inni biraanii kinship isa jennu. Kinship yookiin immoo firummaa jechuudha karaa afaan keenyaan jechuudha. Kinship jechuun firummaa jechuudha. Namni tokko dhalatee maatii isaarraa maatii irraa dhalate irraa firummaa qaba. Karaa maali? Karaa dhiigaa jechuudha. Erga dhalatee dhiigummaadhaan maatii isaarraa firummaa argata jechuudha. Namni hundumtuu maatii qaba. Maatii isaarraa immoo sababa dhalateef
family qaba. Family sun inni dhalateerraa argatu sun family of orientation inni jennu isanni abbaa isaa faadha isaarraa dhalatee firummaa argatu jechuudha. Inni lammaffaan immoo ani gaafan fuudhu haadha manaa koo fuudhee ishee maatii ishee wajjin firummaa gaafan uumu maatiin koof maatiin ishee gaafa walitti dhufanii firummaa uuman family of progression jennee waamna. Ilaala addanatti wantoota gurguddaa sadiin isinitti hima. Inni jalqabaa firummaa nuyi karaa dhiigaatiin arganna tana through blood karaa dhiigaa kinship through blood. Inni lammaffaan immoo karaa cidhaatiin yookiin gaa'ilaan inni nuyi argannu through affinity isa jennuudha jechuudha. Affinity. Inni sadaffaan immoo guddifachaadhaan kan argannu. Namni tokko mana keenyatti guddatee firummaa inni karaa keenya argatu sun through adoption jennee waamna jechuudha. Through adoption or guddifachaa isa jennu jechuudha. Kinship gaafa jedhamu by the way wanta salphaa miti. Wanta xiqqoo yookiin systemii xiqqoo tokko miti yookiin walitti dhufeenya namaa yookiin waanuma salphaa ta'ee nuyi bira dabarru miti. Kinship jechuun waan bal'aa waan keessi isaa complex ta'edha. Firummaa ittiin ijaaramu waan salphaadha jennee akkasumatti akka qallaaleetti define goonee bira dabarru miti. Because keessa galtanii gaafa kinship ilaaltan baay'ee bal'aadha jechuudha. Ilaalaa san jalqaba sanitti meesaanan irra sinii deebi'a. Kinshippiin bakka sadiitti qooduu dandeenya. Isa inni jalqabaa consanguineous kinship isa jennuudha. Yookiin immoo kinshippiin nuyi firummaadhaan argannu. Ani abbaa koo irraa kan inni ittiin argadhu. Abbaan koo, akaakaa koo, akkoo koo, fira koo keessa kan jiru kinshippiin karaa sana argadhu. Dhaladhee maatii masana keessaa ba'uun koo firummaa isaanii akkan qabaadhu na taasisa jechuudha. Kun immoo maal jedhama? Consanguineous kinship jedhama. Firummaa karaa dhiigaatiin argamu. Through blood isa jennu. Inni lammaffaan immoo affinal relationship yookiin immoo kinship isa jennu. Karaa maaliiti inni kun immoo karaa gaa'ilaan isa nuyi walitti hidhamu. Aniif haati manaa koo fira taaneerraa already abbaa manaa faadha manaadha. Maatiin koo karaa ishee kan isaan argatan jechuudha. Inni sadaffaan karaa guddifachaa yookiin fictitious isa jennu jechuudha. Guddifachaadhaan kan nuyi walitti hidhamnu firummaa hoomnu jechuudha. Inni biraan decent isa jennuudha. Decent jechuun immoo inni kun decent inni jennu sanyii lakkoofnee nuyi bira geenyu. Fakkeenyaaf akaakaan koo abbaa koo godhate abbaan koo immoo anaanna godhate. Ani akaakaa kootii fi sanyii isaatii jechuudha. Akkas jechuun decent refers to the social recognition of the biological relationship that exists between the individuals. Relationship yookiin hariiroo biolojii ta'e hariiroo uumamaan anaa fi abbaa koo gidduu jiru akaakaa koo gidduu jiru jechuudha. Karaa nu ittiin lakkoofnu seera nu ittiin isa lakkoofnu isa beeknu jechuudha. Decent jechuun kun maa inni kinshippiin firummaadha isiniin jedheera. Firummaa fira ta'uudha inni decent jennu garuu biologicalidha. Biological relationship dhiigummaan keessa jiraas keessa. Anaaf akaakaa koo gidduu wanti ta'e wanti walitti nu hidhu jira. Inni immoo maa inni sanyii isa jennu jechuudha. Kanaaf karaa nu ittiin sanyii keenya lakkaa'annu yookiin itti waamama keenya ittiin lakkaa'annu kalaalee adda addaa jiru. Seeronni adda addaa jiru. Seeronni sun immoo kan isaan ibsanii sanyiin sun karaa abbaati moo karaa haadhaati moo lamman isaanii keessaa isa kan isa jedhu kan nutti agarsiisanidha jechuudha. Kanaafuu waa'ee seerota kana sadaniin isinitti hima. Inni jalqabaa patrilineal descent kan jedhamudha. Patrilineal descent. Inni kun maa inni sanyii isa nuyi karaa abbaa keenyaa lakkaa'annu sana. When the descent is traced through only the male line. Karaa abbaatiin sanyii nuyi lakkaa'annu. Sanyiin kuni karaa abbaa keenyaa qofaadha. Keenyaaf ani karaa abbaa kootii achas kan dhufen sanyii sanan qoxxoro yookiin immoo sanyii sanan lakkaataa achas dhufa. Fakkeenyaaf mee fakkii kana ilaalaa. Fakkii kana keessatti jalqabarra kan jiru ana. Jalqabarra kan jiru anaa jenna. Ani
abbaa koo irraan dhaladhee abbaa koo irraan dhaladhe abbaan koo kun immoo nama wayirraa dhalate nama wayitu wal fuudhee abbaa koo sana godhate akkasini galutti jedheen isa booddee abbaa koo kan godhate immoo ammas namichi wayii tokko jira namichi wayii sun immoo nama wayii fuudheetu tala wayii fuudhee ishee wajjiniin gaafa wal qunnamtii saalaa godhan aannan dhaladhe jechuudha kanaafu la disentiin kuni karaa abbaa duwwaa isa deemudha jechuudha ollaanii kana ishee kana naa ilaala kuni karaa abbaa qofaati karaa abbaa kootii san lakkaa disentii karaa abbaa koo natti dhufu jechuudha meellaayini keenyaaf kana kan raawwatan yeroo baay'ee biyya Jaappaan jedhamanii isaan yeroo baay'ee kana fayyadamu karaa abbaa inni lammaffaan immoo maatriliinaan disent isa jennu maatrii jechuun mother line dha only female line karaa haadhaatiin isa nuyi lakkaa'annu sanyii nuyi karaa haadha keenya lakkaataa achas dhufnu jechuudha kummaa inni meesa kana moolaalaa ammas fakkii kana mucaan durbaan tokko as jirti mucaa durbaa sana kan godhate haati ishee tokko jirti haati ishee nama wayii wajjin wal fuudhanii walitti heerumaniitu ishee godhatanii akkuma kana ammas ishee isheen godhatte sun ammas nama biraa wajjiniin walitti dhufaniitu isaan kan nama sana godhatan kummaa inni laayiniin kun hundi isaa kan agarsiisu female line karaa abbaatiin isaatii female line kana ilaala isheen kun kan isheen agarsiistu jechuudha matrilineal descent isa jennu sana agarsiisti jechuudha kanaafuu female line male line isa jennu yeroo baay'ee kan kana godhan immoo warra kamii warreen akka biyya Indoneeshiyaa warra jedhaman isaan baay'inaan kana fayyadamu kanaaf garaagarummaan isaanii maali patrilineal jechuun only male line karaa abbaatiin isa dhufu sanyii karaa abbaa duwwaa lakkaa'udha matrilineal jechuun immoo sanyii karaa haadhaatiin dhufu lakkaa'uu keenya jechuudha garaagarummaan isaanii kana fakkaata inni dhuma yookiin inni sadaffaan maali cognatic isa jennudha cognatic descent isa jennu inni kun immoo seera dhaabbataa hin qabu garuu maaltu jira filannoodhaan yookiin karaa abbaa yookiin karaa haadhaa akka barbaadetti sanyii keessana lakkaachuu dandeessa wanti isin beekuu qabdan inni guddaan garuu yoo fakkeenya matrilineal gaafa jedhamu mucaan isheen durbaa sun qabeenya horuu wantoota karaa argachuu qabdu sana in argatti inni dhiiraas akkuma kana karaa sana lakkaa'amaa dhufa kanaaf guutummaatti chaptarii kana kanumaan xumurraa inni taanu marginalization chapter 4 waliin ilaallaa like share subscribe gochuun dagatina galatuma